mana keessatti gala siin jettee qaalitti haati mana kanaa sun qaalitti fudhatu maal siin jette akkana tete manatti qaliin tete makiinana autuu beeku. akhay deemi mana keessatti gali siin jette makiinaa horaadha Beeku makiin maalaqa hin qabuun. oromootiya ummaatiyyan agarree kay mana keeyyatti nu galchi huccuun irratti xurootte huccuun tiyya mana irtiiju jira buleenti huccuun xurootte huccuun irraa qayyarta kay mana keeyyatti gallaa jablaat assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu hordoftoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii jirra isin jechaa obboleeyyan kiyya gaa kunoo deebinee jirra gaa maaliin qabattee dhufte yoo jittanis wanni qabadhee dhufe kunoo ammallee ijoollee wardaan bireerti warri mana kanaatis ijoollee tana ija nutti baasanii jennuun mucaan gidan gabbee biraa gabbee jee qaalittiin ija natti baaftii jaabilaan akkanas hin jette ija natti baaftii je mana keenyatti nagalchii mana keenya taa'aa achitti tetteenyaa nagalchii je mana keenyatti nagalchii jira buliyyoo tiyya haati mana kana ilma namni mana namaa kana ajichuun saahiba kiyyaran gale malee mana kana nama kireeffadhee otoo hin galanne saahiba kiyyaran galee mataa kiyyaa fi mana kiyya ka duraa hin jiru irraa na baasaniitiin kophaa gaa meeshaalee ofirraa gurguree komootiyya kopheen gaa ilmoo hin qabu jaartiin qabu maaliin godhaan dararama yeroo meeshaa ofirraa gurguree saahiba kiyyara galee saanni kiyya halkan malee hin galu warri mana kanaati ilmaan namaa kana hin danda'u obboleeyyan kiyya bittaa ilma si maal si gad babaan buute babaan dura kanaafuu obboleeyyan kiyya egaa taa ilmoo maali habiibi adarbaaniyya abdo kanaafuu obboleeyyan kiyya inshaa Allah obboleeyyan kiyya du'aa naa godhaadha haratti deemuu qabu obboleeyyan kiyya ijoollee tana maratti galcheetiin gaa namatti ilaalee firra nama wanni jeetti nama gizeen argadhe gaafirra namatti itti godhadhee dalagaa san deeme malee dalagaa namatti godhadheetiin ollaa bakka dalagaa xiyyaa san saahibni kiyya tokko naannoo san dalagaa narraa qabiin jeen hangan ijoollee tana bakka itti godhadhu jeetiniin narraa dalagi jeeni halee isaa narraa dalage arallee isaa narraa dalage anjoolee sana dhaabbatu jira yaa obboleeyyan kiyya bakka dhaqu deemee bakka dhaquun qabu bakka hin geessu qabu ijoolleen kun naan dararamtee jirti dararamee obboleeyyan kiyya kanaafuu warri mana kanaatiin nama fedhu yaa obboleeyyan kiyya jechuun kanaafuu gaa inshaa Allah an du'amaan na bira dhaabbadhaa jechuu barbaade malee waan biraatitti wawwaasitti jiru rabbiin furmaata naa jiru haadha bilaan manatti haa deebisu wallaahi ilmoon haadhumaan tolti yaa obboleeyyan kiyya an gubaddeeni wallaahi gubaddeen yoo akkanumatti ilmoon akkanumatti guddisan taate ilmoo yoo akkanumatti guddisan wallaahi hedduu dhaga dandeettii obsa barbaachifti sabri barbaachifti taktaa jedhaamsi taktaa hin carraan kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya obsa barbaachifti baba gattaan baba obboleeyyan keetir laafa hin yaadulaa kanaafuu obboleeyyan kiyya inshaa Allah yaa obboleeyyan kiyya sunnimu kadhadhaa anu bira dhaabbadhaadha du'aama naa godhaadha yaa obbolee oromooti isin malee nama biraan qabu isinuma rakkisa miyyoo tana du'aayi naa godhaadha quraana jettallee manatti leman qaraayisaa ballollee mana satti dhufeetiin dawaa itti godhaa jira dawaan ganni gaa mana sattillee godhee gaa wanni jutti isinuu inshaa Allah waa kanatti naftu obboleeyyan kiyyaa du'aayi nuu godhaadha kanumaaf hin dhufe malee waan biraati isin dararuun dhumne si baabaa kiyya gattaane hanga dawaa balloo manatti godhu inshaa Allah gaa ifenni godhee faanan gaa ijoollee dabala san keessa malee ijoollee kophaa mana san keessee biraan deemu nama mucaa tokko argadheetin jira isa san biratti dhiisitiniin deemee dalagaa dhaqee itti gala malee akkatti gaa ijoollee dhiisee biraa deemuu hin danda'u abbo Oromooti wallaahi dhugaa rabbi kanaafuu jechuun gaa akkamatti dhiisanii biraa deemuu garaan namatti toluu yaa'u hin danda'amu wallaahi nama ilmoo tana ilmaan kana akka obboleeyyan kiyyaa takkatti ilaalaa ilmoo dhalee waan qabaare
Kanaafuu ilmaan kanaaf rakkatutti jira. Wardaa jechuun akkuma buleetti xiyyaati. Haa ta'u malee Abrahaamillee jechuun biyyoota naattuu jechuun baase malee jechuun kanaafuu wayi isarraa innis akkuma buleessa guddaati waan ta'eef kanaafuu isaan bira ilmoo isaa kana akkatti rakkadheeni wardaan biraa kutte rakkadheeni ta'a malee jechuun nama tokko ilma Oromoo ta'ee nama tokko bal'ina dhiisee biraa deemu natti ulfaatetiin ilmaan kana dararamu jira yaa Oromooti. Biyyootaan tola wal barre malee silaa waliin beeknu silmoo gattaa'e maali beeku maalitti maal narraa fedhinu na gattaa'e nimuttee jiru sukkumini jattaa'e. Kanaafuu yaa Oromooti hanga dawaa sanga balloon dhufee manatti godhu taa'eetumaan asumaan yoo inni dhufee mana san dhandhee dawaatti goonee haatti godhu quraanatti qaraanee mana sanitti qaraasisnu malee wardaa tana rabbi manatti nu haa deebisu du'aa naa godhaadha. Wanni biraa taasise kadhadhuu qabu. Warduma manatti rabbi naa deebisu ilmaa kanatti ilmaa kana dararame. Kun wakkatti na dararame bara karatti deemu qabu. Yoo ni asii gabbaa jee na dhiisan. Karatti deemu waa bituun qabadheetiin gabbee waa bitaaf. Eessan geessare adaanaa geessutti wallaa ijoolleen tun nama waliin galtu. Ilmoo xiqqoo tun ilmoon amma harkaa lafarra deema wayi balleessa waa hundi nyaataa deema. Ilmoo yoo amma eegan malee booddee yoo dhukkubsate waa hedduu waan nyaataniif bakteeriyaa waa hedduu garaa ijoollee waa hunda lafaa fuutee afaan kaataa bire yoo amma eegin hin ta'u. Guyyaa guutuu akkattiin bira ta'a. Hirribumaaf hin bira gachiisa malee taa'amaatiin oolan qabaatumaan akkatti taa'aa oolan yaa obboleeyyatii. Meeqa yoo ilmoo sa'aatan hin eegin meeqa ilmoon hin taatu yaa Oromootii. Eegumsi amma eegan ilmoo amma sa'aatan eegan malee eeguu hin ta'u hin danda'an dhiisuu hin danda'an. Kanaafuu ilmaan kanaaf rakkatitti jira dhiisee biraa deemnee waan arge nyaataa jechuun waan hundi uumamaa waa hundi waan arge afaan kaatalaa ilmoo xiqqoo koffaallaa waa takka hin beeku. Waan arge lafa garaan afaan mukaayata. Hin ta'uree ilmoo sa'aatan dhiisanii biraa deemu jechuun garaan haayi. Ni danda'ama hin danda'u. Kanaaf rakkatutti jira silaa nama adaanaa san kaayee biraanan deema adaanaa kaa'utti tola hin jiran. Kanaafuu waan argan waa nyaata mana adaanaa sanatti namni tokko adaanaan jechuun ni jira mire ilmaan namaa mana san keessatti hedduu jira gattaa'e baba. Maali? Babaaji du'aa godhaajiin. Oromoo wajjin du'aa naa godhaajiin Oromoo xiyya ummaan xiyya dhagarree hayi mana keeyyatti nu galchii huccuun narratti xurootte huccuun xiyya mana hirtiijuu jira obboleeyyan. Huccuun xurootte huccuun irraa qayyarta hayi mana keeyyatti gallaa jablaata. Huccuun dhugaadha huccuun tajuraan naamiyyoo fiddeef huccuun dhiqaa mana hirtii mana keeyyatti nu galchii qulfillee nu argatti shaanxaan haadhaa haati shaanxaa isii asumatti dhiiftee biraa kutte bilbilaa wajjin dhiiftee biraa kutte kanaafuu qulfiin achi keessatti mucuun deemi mana kana jedhannetti huccuun fuuta takka achi gallaa mana kana haati manaa na dararte ija nutti baaftee takka jijjira bilmoo tokko tuni akkanas hin jetteeti huccuu deemu mana kana sanatti galas hin jetteeti walitti mana kanaa yeroo kanaan biraa gabboo haati mana kanaa tun walitti fuudhee tuni maal sin jettu. Akana tete manati kaliin tete makiinana autuu beeku. Akhay deemi mana keessatti galii sin jette akkanaa horaadha. Eewayin beekuun makiin maallaqa hin qabuun. Kono maallaqa makiina horee mana dhaquun qabu jeyaa walmootu garaas mararu meelaa rabbi algaadha. Haati mana kana namni mana kana Oromoo nama feete baay'een tokko namni tokko kanama danda'u jira kanama hin dandeenye jira. Yeroo mana jirre yeroo mana jiru dubbatanii yeroo mana biraa gabbee ijoolleedhaatti dubbatti mana keessatti galtanii maal asii gootanii naan jette amma keenya qarshiin qabu maaliin horee mana ta'e dhaqaa jee ilmoon laa. Ansi biran jiraal baaba? Ansi biran jiru an? Ansi biran jiraal? Naani lolti mana hoseente. Gida hoseente siin lolti? Yaa obboleeyyan kiyya laalaale. Ija mana hoseente naan loltii je. Yeroo biraa gabbee loltii ni beeka dhuga. Namni dandeettii wal danda'uudha qabaa nama danda'u obsa qabanii
Hanguuti qaadhaaf ijoollee akka ta'e ijoolleen jechuun waan hundi yaatee lafarra yaatee waa guurti kokkolee walii dhadhaa'ee saalaa kana keessa isaan maaf eeggatti jibbiti. Kanaafuu nama ilmaan hin qabne jechuun nama jechuun namni ture namni lafa ture gizee heeruma eegaanii jiraa mire ilmaan amma dura ilmoon arganne ilmoo amma tanaafuu lollolti yaa obboleeyyan kiyyaa du'aa naa godhaadha. Inshaallah rabbii wardaa tana warduma tana manatti naa deebisu ilmaa kana keessatti yaa takkitu tana yaa rabbi na sattar yaa rabbi fi yaa rabbi manatti na sattar yaa rabbi fi dandeessa yaa khaaliqa. Inshaallah yaa oromooti waan biraatii miti laal warduma tana du'aa naa godhaadha ilmaanuma kanatti manatti naa deebitu yaa obboleeyyan kiyya manumatti mee halkan tokko guyyaa tokko geesse guyyaa lammaffaa irra keessa ragaa'e. Halkan tokko bulli halkan lammaffaa edanaa saa aduun tun dhiyuu deemte yaa obboleeyyan kiyya. Kanaafuu yaa oromoo kiyya du'aa na bira dhaabbadhaadha. Inshaallah waan biraatiiti baba. Mudde oo jetta bar gubadhe yaa oromoo kiyya gubadhe wallaahi gubadheeti jira wallaahi haalli gubadhe malee akka ta'u wallaahi baba. Mal, besar, ini, ini, habibi. Kanaafuu yaa oromooti du'aa sirriitti naa godhaadha. Inshaallah wardaa rabbi nagaa naa galchuu manatti du'aa na bira dhaabbadhaadha. Sheekha Sayyaamitti manatti illee quraana qaraasisnee akkasitti malee hin taatu. Sheekha yaamna. Kanaafuu inshaallah abshiraa obboleeyyan kiyyaa du'aa naa godhaadha. Maal jedhaa? Maal saasiyyaati jammare? Maali? Maali namaan ta'u wallaahi ijoolleen akkatti qaama kana ufsatte yaa obboleeyyan kiyya. Sanuu waa qabbanaati qabbanti buute yaa obboleeyyan waa qabbanaati du'aa nu godhaadha. Inshaallah hanga wardaa garree takka fala waan baanitti isinii deemutti inshaallah du'aa nu godha.